dhuge irraa kan nuyi dhugnu Gaanis nuuf qophaa'eera yaadannoo sanaaf jechuudha dhumarraa yoo gooftaan jedhee dafeen gabaabsee dubbadha. Macaafa ergaa Galaatiyaa boqonnaa 3:13 baafattu akkasuma Ibroota 9:12 irraa dubbii Waaqayyo dubbisee isaan booddee gara afurri Waaqayyo waan keessa kaa'etti dubbachuutti seenaa akkas jedha. Seerri garuu amantii irraa hin dhaabatu haa ta'u iyyuu malee namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin hin jiraata kan jedhu caafameera jedhee lakkoofsa 13 irratti Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsaa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafamee namni mukatti rarraafamee abaaramaadha hin jedha. Inga isa kanarraa amma kanan dubbisaa ergaa Ibrootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irraa kaasee nan dubbisa. Akkas jedha. Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa fi dhiiga jibbootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofii isaa dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isa hundumarra caalu qulqulluutti ol gal nuufis furee bara baraa argate. Egaa dhiiga re'ootaa fi korommii daaraa foon goromsaa aarfamtees namoota xuraan sanatti facaasuun xuraa'ummaa foon isaanii irraa isaan hin qulleessa erga ta'ee dhiigni Kiristoos isa hafuura bara baraatiin aarsaa mudaan qabne godhee ofii isaa Waaqayyoof dhiyeesse immoo isin hojii isaa du'atti geessu dhiiftanii Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjettoota akka taataniif hammam guddaa caalchisee yaada garaa keessanii haa qulleessu ree jedhetu. Kanaafis gidduu galee kakuu haaraa Waaqayyoo fi namoota gidduu kan dhaabu isa irra daddarbaa kakuu isa duraa jalatti hojjetan irraa duunni isaan furuu erga argamee kakuu haaraan sun warri bara baraan itti darbanii fudhachuudhaaf waamaman abdii sana akka argataniif hin barbaadama. Dhaamsi dhaalaa hojiirra ooluun yeroo ga'utti namichi inni dhaalaa dhaameef sun akka du'e beekamuun irra jira. Dhaamsi dhaalaa gaafa namichi dhaala kenne sun du'e duwwaa hojiirra oola malee utuu inni fayyaatti jiru hojiirra hin ooluu hin danda'u. Kanaaf kakuu inni duraayyuu dhiiga malee hojiirra akka oolu hin godhamne. Museen abboonni seerichaa tokko tokkoon saba sana hundumaatti erga himee booddee dhiiga jibbootaa fi re'ootaa bishaan wajjin fuudhee baala isoophii isa rifeensi iddamaan diimaan ittiin marameen macaafichatti saba sana hundumaattis hin facaase. Achumaanis kun dhiiga isa kakichaa cimsuudhaaf Waaqayyo isiniif abboomedha jedhe. Akkasumas dhiigichi godichaa fi qodaa achi keessa seerri sagadaa ittiin hojjetamu hundumaatti facaase. Dhuguma iyyuu akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan hin qulleeffama jechuun hin danda'ama. Dhiiga utuu hin dhangalaasin immoo dhiifamuun cubbuun jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kakuu moofaaf kakuu haaraa wal bukkee qabee haasa'a. Barreessaan Ibrootaa kun waan afurri Waaqayyo isaa ibseeni. Egaa in shakkama Phaawulostu barreesse jedhamee akka qorattoota tiyooloojiitti Galaatiyaa kan barreesse ergamaa Phaawulos kan jedhamudha. Egaa waldaan Galaatiyaa waldaa gooftaa Yesuusitti amananii wangeela dhaga'anii wangeelatti amananii hafuura qulqulluu argatan turanii garuu egaa gaafa jalqaba gooftaa fudhatan fannofamuun Kiristoos akka waan ija isaanii dura jirutti akkasitti amananii waaqessaa turanii adeemsuma mana Waaqayyoo keessa turan adeemsuma dubbii Waaqayyoo dhaga'aa dhufanii egaa qooda guddachuu qaban wallaalaa dhufan dagachaa dhufan hafuuraan jalqabanii foonitti deechaanii waldaan kuni haa ta'u malee eenyummaa isaa akkamitti Waaqayyo akka isa fayyise akkamitti akka Waaqayyo jireenya isaa hojjete nama ibsee waa'ee isaanitti ibsee waa'ee wangeelaa immoo xiyyeeffannoo akka godhaniif ergaa wangeela Galaatiyaa keessatti gadi fageenyaan dubbateera jechuudha Phaawulos. Keessumaa Galaatiyaa 3:13 irratti Yesuus nu fureera dhiiga isaatiin nu fureera jedheetu bakka keenya abaaramaa ta'ee jedha. Kanaaf mata duree keessa duratti dubbadha. Yesuus si fureera. Mee nama si cinaatti gara Yesuus si fureera jedhaani. Namni as taa'u kun nama furame. Namni furamne jiru nama waan ni fure. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos nu furuudhaaf Waaqayyo abbaa biraa ergama isaa raawwachuudhaaf samiirraa gadi bu'e. Sagana namoonni baay'een beektu warri hin beekne immoo sana dhaggeeffadhaa.
Yesuus jechuun hiikisaa fayyisaa jechuudha. Kanaaf dachee kana cubbuudhaan isa guutamee jiru, dachee abaaramee jiru, dachee kana fayyisuudhaaf, abaarsa irraa kaasuudhaaf, nummoo warra namoota taane dhiiga isaa cobsee nu qulleessee ilmaan isaa akka taanuuf ulfina abbaa wajjin wal isa qixxeessu sana dhiisee Phaawulosumti gaafa dhugaan kun isaa galu waan baay'ee dubbate waa'ee isaa. Kanaaf Filiphiyuus boqonnaa 2 keessatti olaaltan Yesuus gadi of deebise ulfina abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessutu qabu. Kabaja barbaacha dhufe miti, kabaja durayyuu qaba. Waaqayyo nu oolchuudhaaf nu fayyisuudhaaf dhala namaa itti dadhabee waan uumeef raawwatee gatuun barbaanne Waaqayyo. Addaamiif yoo ani cubbuttoo kufaniyyuu yoo dogoggoraniyyuu Waaqayyo guyyaa isaan dogoggoran sana raawwatee isaan hin dhiibne. Yeroo isaan qullaa isaanii ta'anii akka qullaa ta'an baranii wal baqataniyyuu dhiiga dhangalaasee gogaa fideetti uwwise. Dhiigichi dhiiga horii ta'uu, dhiiga hoolaa ta'uu, dhiiga jabbii ta'uu hin beeku. Garuu waa dhangalaasee haraara buusuudhaaf jecha dhiiga isaa sana egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus dhiiga isaa sana akka buusuuf ilma isaa gara keenyatti erge. Kanaaf raajonni utuu Yesuus gara dachee kanaan dhufin inni dhufee akka du'u, inni dhufee akka reebamu, inni dhufee nama bilisa baasuudhaaf nagaa badee akka deebisu, inni akka dhufu fayyisaan akka dhalatu dhalachuu duwwaa miti. Warra garbummaa seexanaa jala jiran, warra garbummaa cubbuu jala jiran bilisa baasuudhaaf akka inni dhufu raajonni wal harkaa fuudhanii haasa'aa turan. Bara Museetii kaasee seera uumamaa kaasee waa'een dhufaatii Yesuus dubbatamaa ture. Inni dubartittii irraa dhalatu mataa bobaa sanaa hin tumaa'e. Kanaaf dubartittiin kan ittiin fayyuu dandeessu ilma dhaluudhaani da'uudhaani kan jedhu macaafa qulqulluurra waan jiru. Egaa Waaqayyo raawwatee dhala namaan ganne, har'as raawwatee gatuun barbaanne. Kanaaf bara sadhumaa kanatti Waaqayyo ilma isaa kaleessa seera garaagaraa kenne namni fayyuu hin dandeenye. Kaleessa namni goromsa oo fide, namni hoolaa yoo dhiiga ishii dhangalaase lubi yoo kadhateef akka kanatti qullaa ture. Deebi'ee ammas cubbuu hojjeta. Namni raawwatee qullaa waan hin dandeenyeef, raawwatee fayyuu waan hin dandeenyeef, haraara argachuudhaaf immoo dhiifama argachuudhaaf immoo namni dirqama dhiigi dhangala'uun dirqama waan ta'eef bakka namni hiyyeessi fayyuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ani warra gadadamooti warra hiyyeessatti wangeela lallabuun dhufe qabeenyaan beekumsa ofiin sadarkaa ofiin fayyuun hin danda'amu. Baay'ee yoo baranne baay'ee yoo beekne beekumsi keenyaaf maaf ta'a. Beekumsi keenya cubbuurraa nu fayyisuu hin danda'u. Digiriin keenya Kiristoositti nu butuu hin danda'u. Kanaaf dhiigni Yesuus Kiristoos garuu waan hundumaatti akka nu furee Kiristoositti akka nu siksu Waaqayyo Abbaatti akka nu siksu ilma isaa dabarsee nu laatee jechuudha Waaqayyo Abbaan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaamaa sagalee godhuba sanatti. Eessi meera masjinaatti garagalaati Yesuus si fureera naa jedhaani. Hin sodaatiin jedhaani. Kanaaf egaa dhala namaa furuudhaaf Waaqayyo Abbaan hin teenye. Seera kennee namni seera eeguu hin dandeenye. Kanaaf kennaa tolaa akkanumatti Yesuus Kiristoosin namni otoo gatiitti hin kaffalin amanuu duwwaadhaan akka fayyu, amanuu duwwaadhaan qajeelaa akka ta'u, akkuma Abrahaam amanee qajeelaa ta'e namni amanuu duwwaadhaan keessi isaa jireenyi isaa akka fayyu Waaqayyo hin murteesse. Kanaaf amanuun gatii nama hin kaffalchiisu. Kanaaf namni yoo amane gaafa amanu birri hin kaffalu jechuudha. Yoo amaneen qullaa, yoo amaneen fayyu kan hin amanne garuu itti faradamaa. Warra amanan garuu wanti itti faradamu hin jiru. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos firdii bara baraa sana nurraa kaasuudhaaf waaqarra gara lachee keenyaa dhufe jechuudha. Nama si cinaatti naa garagala firdii sitti faradame sirraa kaasuudhaaf sii dhufe Yesuus jedhanii. Waaqayyo Abbaan nu fayyisuudhaaf kan nuuf erge ilma isaati. Seera garagaraa kenne ta'uu hin dandeenye. Hamma sadhumaa garuu ilma isaatti amanuudhaan namni akka fayyu isa kana murteesse. Kanaaf karaa ta'e, jireenya ta'e, dhugaa ta'e,
inni waaqayyo waaqarraa dhufe bu'aa isaa immoo argineef. Kanaaf Yesuus nu fuudhuudhaaf maal godhe kan jedhu qabxii gurguddaa jiru dafee isinitti himeen xumura. Yesuus nu fuudhuudhaaf maal godhe? Namni tokko amma Yesuusin waaqessa malee Yesuus maal akka isaa godhe hin beeku. Waanuma namni itti himee baqaayidha akkana naa godhe ofirratti beekuu qabna. Gaafa waan Yesuus nu godhe beekne dhuguma isinitti himaa. Isa waaqessuurraa duubatti hin deebinu. Hojii isaa hojjechuurraa duubatti hin deebinu. Isa waaqessuun har'ayyuu gatii qaba. Hojii isaa hojjechuun har'as ta'e borus jireenya bara baraa gaafa dhaqnee achitti argannus badhaasa qaba. Waaqeffannaan nuyi guyyaa guyyaadhaan dhufnee sitti iddoo kanatti yeroo keenya jireenya keenya qabeenya keenya haarsaa warri gochaa jirru dhuguma Yesuus naa du'eera jettanii Waaqayyo akkanumatti isin ilaalu gatii keessan guyyaa tokko isiniif kaffala. Kanaaf Waaqayyo Waaqa gatii namaa kennudha. Har'ayyuu warra isa barbaadan gargaaraa jira. Har'ayyuu araarri isaa bal'aadha. Kanaaf ariifatee dhufuu dide. Namoota baay'eetu tuuse namanii jira. Harki baay'een isaa gooftaan amanne. Kanaaf inni immoo dhala namaa furuudhaaf oolchuudhaaf dhufee jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf nu furuudhaaf Yesuus maal godhe? Isa jalqabaa ofii isaa dabarsee nuu kenne. Yesuus Kiristoos naa jedhaanii nama sin jedhaatiin si furuudhaaf, si oolchuudhaaf, si eebbisuudhaaf, nama har'aa si gochuudhaaf ofii isaa si kenne naa jedhaanii. Namni ofii isaa nuu kenne jiru Yesuus hin hafu. Maatiyoos 20:46 odettanii ilaaltan kaa'etta deemnaa of kennu. Inni na kennu kinoo fuuldura deemaa argeera. Isaanii irra bu'inni kadhachaa ture. Silaa yeroo itti himamu hinduu ta'a gaafa jedhamuun baqachuu qaba akka nuyiiti. Yesuus garuu maaliif akka dhufe sirriitti bareechee beeka. Amma otoo hinduu tasiniin jedhame maal gootu? Du'atti deemtu hin baqattu fala wayii barbaaddattu. Du'a akka sarara darbuuf akka namummaa isaatti kadhachaa ture garuu fedha Waaqayyo akka ta'e hin bare. Dura sitti maa ture isin na dhiistanii deemtu abbaan koo garuu na wajjin jira. Dabarsee of kenne. Eewuuf anaaf siniif. Eewuuf warra isa duukaa deemanii dhumarra sagadaniif. Eewuuf warra isa hin jaallanneef. Eewuuf Waaqayyo nama hundumaadhaaf of kenne. Saba tokko duwwaadhaan miti. Biyya tokko duwwaadhaan miti. Amaaraa duwwaadhaa, Oromoo duwwaadhaa, Silxee duwwaadhaa, warra Faranjiiti, Yihuudii duwwaadhaa, Giriikii duwwaadhaa of hin kennine. Dhala namaa kan ta'e hundumaaf Yesuus of kenneera. Mee Yesuus naaf of kenneera dhaami. Nu furuudhaaf maal godhe yoo jettan Yesuus of kenne. Of kenne. Walii wallaalan isa kanaa laata jedhanii gaafa qabatanii dhiisaa isaan kaan jedhe. Yennan inni si barbaadan eenyu yennan Yesuusidha. Yesuus taanaan ana ooyi. Hoggasuma qabatanii deeman. Itti geessan gaa. Of kenne. Siif of kenne. Eenyutu siif of kenna gara fuulduraattis. Kan nuuf of kenne. Bakka keenya kan du'e. Bakka keenya kan waan hundumaa ta'e. Kan qabnu mirga abbaatii Yesuusidha. Mee inni naaf of kenneera jedhame. Kanaaf Galaatiyaa 1:4 isin argattu. Inni dabarsee of kennee jedha. Efesoon 5:2 isin argattu yeroo waan hin qabneef. Of kenne. Dabarsee of kenne. Maatiyoos 20:28 irraas dhaqaa dubbifadhaa. Of kenne Waaqayyo. Nu furuudhaaf isa jalqabaa Waaqayyo of kenne. Arras Waaqayyo immoo warra isaaf of kennan fedha. Duuka buutuu jechuun nama isaaf of kenne jechuudha. Namaadhaaf jireenya isaa kenne jireenya isaa oolfata. Namni jireenya isaa immoo anaan kenne jireenya isaa hin dhabaa'e. Kanuma kiristaanummaa. Kiristaanummaan asuma keessatti dhufu. Asuma keessatti dhufu. Isaaf of kennu inni nuuf of kenne nus isaaf of kennu. Gaafa isaaf kennu yeroo keenya kennina, qabeenya keenya kennina, humna keenya kennina, waan hundumtuu keenya yoo gansaa.
kenina, dhiiga keenya kenina. Nama dhiiga isaa hin kenna miti nama. Dubartiidhaaf dhiiga isaa hin kenna. Namni tolayyuu dhiiga warra as keessa waan isin hambisuu. Haati karaa malee du'aatti dubartoonni dhiironni karaa malee warra hanqina dhiigaa qabanii jedhanii dhiiga keessa kennan miti. Yesuus dhiigarra darbee lubbuu isaa nuu kenne. Ameen jettanii. Jaalala jechuudha. Kanaaf nu furuudhaaf ofii isaa dabarsee nuu kenne. Lammaffaa nu furuudhaaf maal godhe Yesuus yoo jettan Waaqayyo abbaan cubbamaa isa godhe bakka keenya. Hatee cubbamaa ta'e miti, sobee cubbamaa ta'e miti, waliinee cubbamaa ta'e miti, gaa'ila namaa dhiigee cubbamaa ta'e miti, maqaa namaa balleessee cubbamaa ta'e miti. Qooda keenya cubbamaa isa godhe. Qorontoos 2:5-21 irraa argattu. Nuuf jedhee Waaqayyo abbaan cubbamaa isa godhe. Laalaa ta'u namni otoo maal hojjetin anatu hojjete ishii miti yoo siin jedhama. An balleessi ana isaan immoo inni immoo balleessine inni gadoo dhufee darajjee miti anatu balleesse gaafa amma makka darajjee jaallatu laala. Waaqayyo kan balleesse otoo kophaa jiru isa balleesse jedhee harka nama cubbuu irra jiru itti murteessise. Maaliif kun hunduu nu furuudhaaf? Kan cubbamaa isa godheef utuu cubbamaan ta'e nu furuudhaaf. Mee nama sitti garagalaa furamuu kee beektaa jedhame. Yesuus si fureera jedhame. Nama baay'eedhaaf furinga. Utuu kuni gala Yesuus hin gurguratu namni. Utuu kuni gala Yesuus hin jijjiirratu. Birriitti hin jijjiirratu. Alatti maallaqatti beekumsatti hin jijjiirratu. Nama baay'eetu Yesuus hin buuse waan ta'eef. Yihuudaan hojjechiirrate birriitti jaalalleensa. Maaliif akka dabarseesaa bokkenne hin galleef? Waa'een Yesuus nu hin galle taanaan waldaa keessatti baay'ee rakkana. Kanaaf Yesuus nu furuudhaaf garuu maalluu godhe. Isa kana yaadannee akka galateeffannuuf kanan isinitti lallabu. Cubbamaa isa godhe. Bakka koo bakka kee. Sadaffaa abaaramaa ta'e. Itaragame kan abaaramtuun kun abaaramaan kun namni mootuu isin hin jedhin abaaramaa jechuun hin cima kan hojjetee hin taane baratuun ta'uuf nagaduun ta'uuf gaa'ela godhatan ta'uuf abaaramaa hin guddatu jechuudha. Abaaramaan gadi deema malee ol hin deemu. Abaaramaan hin dhaqqa malee hin nyaatu. Abaaramaan xinnaa guddaa biratti kabajaan hin ilaalamu. Tuffatamaadha. Qooda nuyi abaaramnu garuu bakka keenya abaaramaa ta'e. Abaarama kan nu ta'e Yesuus. Abaaramaa nu ta'e. Nu furuudhaaf abaaramaa ta'e. Galaatiyaa 3:13 irraa argattu. Abaaramaa isa godhe. Inni ittaanu nu furuudhaaf irreebame. Hin dabaddaban. Hin kukkutan. Karaatti wal jijjiiranii. Yeroo bal'aa waan hin qabneef waa'een lallaba kana daqiiqaa 30-20 gidduutti waan dhumu miti. Waa'een du'ee du'aa ka'uu Yesuus bara hundumaa lallabama amma lafa kanarra jiraannutti. Isa inni nu oole furamuu keenya yaadannee amantii keenyatti qajeelummaatti dhugaa beekutti isa durii caalaa akka cimnuuf karaa sagalee kanaa afurri Waaqayyo nu jajjabeessaa jira. Nu reebame heewusinii reebame sinii heewusinii fannifame sinii heewusinii du'e sinii birriin nu hunduune firri nu hunduune qomoon nu hunduune namni nu fannifamne micoon nu jaalannu nu fannifamne firri nu jaalannu nu fannifamne obboleessi nu jaalannu nu fannifamne haati garaatti nu baatte nu fannifamne kan nu fannifame kan bakka keenya nu bu'e nu du'e ilma Waaqayyo Harrayyuu mirga abbaatii qabna. Mirga golgaa jaanaaf kan fannifame Yesuus jedha. Inni nu reebame maalluu gochuudhaaf abbaa fooqii nu gochuudhaaf miti.
abbaa konkolaataa nu gochuudhaan miti. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Inni kan nu fannifame uffata suufii nutti jijjiiruudhaan miti. Isa akka keenuun uffatti gurbaa. Isa namni Waaqa hin beekne hin nyaata. Akka tola qalattuuf siin duule Yesuus. Akka ati jireenya bara baraatti galtuuf yaame. Hin danda'ama mana gaarii ijaarrachuun. Hin danda'ama digirii gaarii amma PhD amma pirofeesariitti hojjechuun. Yesuus pirofeesara si gochuu hin dhufne. Yesuus xiyyaara si yaabbachiisuu hin dhufne. Yesuus rakkina keessaa si baasee Dubaayin yookiin Ameerikaa si galchuu hin dhufne. Rakkinuma keessatti akka ulfina laaltuuf, achuma keessa teessee akka abdiidhaan isa eeggattuuf, achuma keessa teessee akka ati isa galateeffattuuf, ulfina isaanii ishee gadi sii dhufe jireenya bara baraa akka argattuuf inni waa'ee keetiif reebameera. Haleluuyaa! Kan si reebameef yaa Pheentera dhaggeeffadha. Biyyumaa biyyatti guddinaan akka dabarru miti. Akka nuyi baay'ee sooromnu miti. Hoolaa qotiyyoo qe'ee akka guuttannu miti. Inni guyyoo dhufe rakkoo hin qabu. Garuu nu wajjin mootummaa Waaqaan galu. Namoonni baay'een qabeenya irratti kan lubbuu keessan dabartan si wajjin mootummaa Waaqaan galu. Kan si wajjin mootummaa Waaqaa galu nama waan du'e banaaf siidha. Situ anaaf situ mootummaa Waaqaa gala. Kolkolleen nu wajjin hin galu. Faashinni nu wajjin hin galu. Suufiin nu wajjin hin galu. Laaptooppiin kee shaarbiin kee si wajjin hin galu. Ilmi Waaqayyoo kan sii dhufeef jireenya bara baraa si galchuuf. Haisoo yoo gajjettee hojjette abbaa manaas hin taatu. Haadha manaas hin taatu. Yesuus kan nu reebameef buddeen duwwaadhaaf nutti fakkaate noo. Gaafa beelofnes inni Waaqa. Gaafa argannes gaafa quunnee nurraa hafes inni Waaqa. Haleluuyaa! Pheenxee dhugaan kun galeef, tajaajilaa dhugaan kun galeef, danda'ee dhugaa kanarraan dhabu, hin lallaba barasa, hin dubbata du'aa ka'uusa, hin dhufa Yesuus jedhee lallaba. Har'aa kaasee hafuurri Yesuus hin dhufa jedhu, hafuurri Yesuus du'aa ka'eera jedhu, isa durii caala sirrattaa dhangala. Si furuudhaaf si reebame. Maalirraa si furaa kan jedhuttan dhufa. Maalirraa si fureetu beekta. Utana usitti mubaadheetu beekta. Waan raaffatte immoo si yaadachiisa. Yesuus gooftaadha. Kan dirri isaa si cicciteef Yesuus gooftaadha. Haadha manaa bareeddu si kennu duwwaa miti. Nama tokko tokko haadha manaaf jecha waldaa dhufu. Abbaa manaaf jecha waldaa dhufu. Dhala isaaniif jecha waldaa dhufu. Amerika argadhaa laataa jecha waldaa dhufu. Yoo dhabdes Yesuus Waaquma. Yoo sii ta'es yoo sii ta'uu baates Yesuus Waaquma. Gaafa dhabdee Waaqa ta'uu didee gaafa argattee Waaqan ta'u gaafa hiyyoomtee Waaqa ta'uu didee gaafa sooromtee Waaqa ta'u diboolaan baay'imolaan Yesuus yaa'uno. Inni Waaquma ameen. Haleluuyaa. Mee harka kee ol kaasi inni naa reebameera. Inni naa fannifameera. Waa'ee isaan lallabaheera. Hafuurri isaa sirratti dhangala'aa. Dhuguma sitti warri Waaqan beekne hin rafu. Ilma nyaatu sulma dhugus. Sirrayyuu isaatti irra fayyaa qaban. Warra ejjuutu irra nagaa qaba. Ati maaliif angootte? Akkuma Yesuus qorumsi sitti baay'ate, eeboo sitti baay'ate, jechi sitti baay'ate, inni amma keenyeenyas sitti tufa, sidiita. Yesuus ikkoo hin reeban gaaban jedhu waan salphaadhaan hin seenaa, hin abootani, itti tufani, hin dhiitani, wayyaa irraa baasani, inni anaaf si bal'isuudhaaf malee abbaa manaa duwwaa si gochuu miti. Haleluuyaa! Hojjetaa biyya bulchutu akkaatti taatu gochuudhaaf miti. Warraa taanii baay'aa yuunivarsiitii akkaatti galtuun miti. Jireenya bara baraatti akka galtuun. Dhukkubuun isa ga'e gaafa reeban. Siin gaafa kufuun siree amma bakka eenyutu amma makka dhaabattu beekta. Isa garuu kufuu bicha miti. Yeroo asii dhiitan yeroo wal harkatti dabarsan. Laaluudhaan nutti hin tolle jedhee Isaayyaas hafuuraan arge. Ija keenya irraa dabsanne bakka laallutu dhabame. Ija laallan badeera, harka laallan badeera, dhagna laallan cicciteera. Kun hundumtu obboleessa koo, obboleettii koo, dhiigi Yesuus irra na biraan si biratti gati hin dhabini. Har'aa jalqabee maqaa Yesuusiin ulfina kanatti ba'uu sii ba'a.
jadi dhiiga Yesuus jedha. Gatiin labsiisudha. Mana dhaqee dhaqxe, mana ejjaa dhaqxe, mana amee dhaqxe, dhiiga Yesuus irra qasiisin. Harrayyuu Yesuus jiraataadha. Harrayyuu inni fuudhee keeti. Harrayyuu gargaaree keeti. Gaafa erganni si fuudhee nama si godhee wayyaa si jijjiire. Dhiiga isaa miicee si qulleesse. Ati immoo deebitee akka booyyee awwaala keessa gangalatta. Akka saree diddigeetti deebitu taata. Dhiiga Yesuus qamishii jalatti gattaa gurba. Dhiiga Yesuus buddeenitti geeddarta. Doolaaritti geeddarta. Yesuus hin gurguramu. Ergaan shii qaba. Harrayyuu si bayyisaa jira Yesuus. Kan si deebameef siin galle malee kan nuuteef dhugaadha. Kana nuteetti sunitiin oolmaa isaa. Sulfeessa keessa bashannansiisuuf malee koo waan biraa miti. Isi warri waaqan beeknetti tolee jira. Makiinaa yoo argataniiru isaan. Makiinaa dhugaaf hin boo'in Waaqayyo. Haleluuyaa. Isa namni hin qabne jireenya barabaraa si laachuuf. Hindi kun nama galeef furamuu isaa gaafatti dhaga'amuun gammada. Warri dhuftan gammada. Guyyaa dhalaa kaasee qilleessi gammachuuf qilleessi nagaa mana kee keessa dhaga. Hibbisa eegeeti. Mee ani furameera. Yesuus na fureera naman. Waan diinniif namni ittiin si ceepha irraa si fureera. Waan ittiin gadi jette irraa si fureera. Hirreeban. Irratti booskii tamaaran. Itti tufanii jahinan. Nabiyyiin jenneereetu. Mee of ibsina eenyu sineere. Maqaa waamtee tajaajiltan jenne. Sin jedhe gurba. Akka oolaa gaafa rifeensa irraa muran hin dubbanne. Kan sii callisee kan sin jedhe. Wallaaleen sayin afuuraa baasaa keessaa ba'uun. Dachee kana otoo garagalchuu. Darajjeetu jira. Qaala jira. Ilaatola isaa jira. Abarruu jira. Meetii jira. Baay'ishee jira. Ishiin jedheeti jedheeti Yesuus. Mee anaaf jedheetu jedhamu. Anaaf jedhee miidhame jedhamu. Yesuus hin galu jedhamalu. Ani gaafa nama galuuf turutti jira ta'u oolu beelkaaf. Birri dingatari faashina dingatari. Sibiisanii si gatanii si bira deemu. Firra tarra jaallattu si jaallatanii. Hammati qabdutti si barbaadu. Eessan taananii maqaa gaariidhaan si waamu. Ergaan sii qaba. Yoo namtees oo argattees yeroo hundumaa alisoo akkasii jedhu Yesuus. Haleluuyaa. Jira mana keenya Yesuus. Sinduune abbaan mana. Sinduune birri. Kan sii fannifame Yesuus. Kan sii reebame Yesuus. Sarraa ija kee buqifatin. Sarraa yaada kee deebisin. Hinganin Kiristoosin. Namna baasaatiin miti lakkeen beente miti hojjechuu iyyuu baate. Gaafa dhiiga Yesuus dhiise. Cubbuu hojjetu Yesuus gana nama. Cubbuu hojjette jechuun Yesuus gante jechuudha. Waan biraa miti bakka. Harka keessa ol kaasaa. Yesuus hin ganu jedha. Jedharra waadaa gala. Yesuus hin ganu jedha. Ameen ameen ameen. Ila warri Waaqayyoon hin galle akkuma sii waadaa gala jireenyatti si baasa. Nagaatti si baasa. Si dhiitame. Si arrabsame. Si furuufi. Na furuufi. Jecha naan jedhan amma Yesuus hin jedhame. Nan dhiibame amma Yesuus dhiibamte. Narratti kaanii narratti wal ijaaranii maqaa na yakkanii baka. Yesuusumaa fuuluu akkas godhani. Karaa inni irra bu'aa jirta waan ta'eef lolli asiinis inni afaan beekus inni hin beeknes inni waa jedhus inni waan jennes dhufee sitti argata argata miila sitti argata gaafa nama waaqa taatu lafa taata yoo toonna qabdu harka dhabda utuu kutuu dandeessu dhiista maaliin dhiiga isaa sitti yaadatama utuu waan baay'ee gochuu dandeenyu waan baay'ee dinnee bira dabarre ergaan sii qaba harrayyuu Yesuus ulfinaan deebi'ee sii dhufa. Kana duwwaa miti haraara nuu kana ta'e dhufuru baana morna bakka waan ta'e tokkotti itti sii dabalee tokko utuu dhiitanii yaa abbaa waan gochaa jiran hin beekan warri isa wajjin dhiitaman illee nuyi ati waaqa of hin jette miti jedhani ofis buusin nus buuse inni maaliif akka godhu beeka obseetti deeme nu furuufi.
cubbura abaarsarra ameen hin jettu ilaame waaqayyo waan ittiin joonja'aa jirtu isuma ammayyuu irraa sii hiika Yesuus araara sii kadhata yaa abbaa narratti ilaaltaa ijoollee kanan jedhe ati nan dimne hin jedhe nu yotootu qabne gooftaa jaarsa waldaa kokki jalladhame maal narraa gootaati yaa Yesuus abbaan manaa kun na rakkiseera narraa hiiktamoo maal gootaati inni garuu akkas yaa Waaqa araara godhi du'an kadhatin namatti araara kadhadhuuf gaafa taraara kadhattu waaqayyo dhageessii kuntuuta giddenna kana dabu waaqayyo ani jaaba waaqayyo gaafa sina baaran maal godhaa eebbisaa eebbate eebbiftu sun dhaqee rukuta namicha diina kee gaafa inni si kadhatu nyaachisoo baasii kan jedhu gaafa sana rukutama namicha nama barcuma si raawwatu kootu taa'e gaafattu namichi qaata rukutame ay Yesuus kana akkatti nama moo beeka gaafa inni dhumarra Elooyi Oleewii jedhee hafuura isaa achirratti kennu warri isa waraanaa turan Eeliyaas waammataa utuma jedhanii dhuguma namni kun nama waaqayyooti jettee hin galleen dhumarra galee warra har'a qoosanii guyyaa tokko dhumarra hin gala dhuguma sinitti hima asittoo sii galuu dide guyyaa tokko si ol gaafa seente sii gala utuu nuun galin garuu nafu duuli Yesuus inuma nuu gala guyyaa tokko har'a oo dafee nuu gale garuu inoollaan jireenya bara baraatti gala kanaaf walitti lallabna maaliif akkasii du'e hin dagate zannaqi kasi godhe Yesuus abbaa mana abbaa makiina abbaa ijoollee kasi godhe Yesuus miti inni keenya nurraa baase wayyaa gaarii kan nutti uwwise iyyuu Yesuus namni harkas hin qabanne akka namni harkas qabatu kan godhe Yesuus miti mee ilaali eessaa si fide fira keetu qomoo keetu maallaqa keetu si ga'e mee isti Yesuus tarraa nagee warratti mee gooftaaf galata laadhaa fiteera inni dhuma hin ajjeefame si hafuura isaa kenna gaafa sana dinqii ta'e isinitti milxumu golgaan mana qulqullummaa olii amma gaditti tarsa'e saba guddaa sana dhaloota bara baay'ee kana guddi golgaatu tarsa'e agootatu bada jedhe qulqulloota du'antu du'aa ta'e jedhe gaafa inni du'u ko samiitu ifa isaa ji'oogiraafiin jijjiirame du'a eenyuti du'a mootii kamiiti ambiiftuun gaddee ani ni fodhee dhaabata sa'aatii sadiif dukkanni lafarra ture isumaanuun galleef jira bada hin raafame lafti qulqulloonni du'an achii kaan golgaan si damxaa ture sana siin tarsa ergaan sii qaba yaadannoo miilalaatiin wanti sirraa tarsa'u jireenya ameen jettaa laata badadoo sitti uwwifame ilma sitti uwwifame cubbuu sitti uwwifame harka golgaa si biran sirraan tarsaasaa jedhama ilaalaa jiidha raatiin sitti ma fudhadhu waan sitti haguugame sirraa kaasa dukkana si duukaa deemu sirraadha guyyaa sadeessa ture beektu rabaatu manturre warra si ol keessa achi rakkatanitti dhaqee lallabee dhoksaa isaa yoo afurri waaqaa sii bane malee siin dhoksaa qaba du'aa ka'uun yooni namaa gale malee hin galu nama itti lallabee guyyaa sadaffaatti gaafa dhaqanii ilaalanii Phiilaaxoosiin immoo maala nu eegsisi awwaalicha dha ajjeestee qaatee reeffa isaa shakkide akka beektanii dhaqaa eegsifadhaa gamaan narraa heddu hunduutti nan naqatee dhaabate kaa gurba hin kaatu ookaate asumatti si daballaa hidhattee dhaabatti jedha yaa waaqa kanumtuu dhaabuu hin dandeenye koomaandoo oliin dhufe gaa samiirra gaafa inni bakakkaadha gulfina guddaadhaan dhufu warra achi jirtu hunduu feenxii isaa qalte hin kukkufte ameen hin jettu ban itti dabalamuuf immoo babbade dhumne
kan du'a ka'uu isaa lallabe koo warra Maariyaam Magdalaa fa'a Phexros fa'a namiti jara warra eegduudhaaf birrii fudhannaan dhugaa kana dhoksite malee ergaan sii qaba inni dhoksitu dhugaa sii galee deemtee lallabda. የሚገርም ዋሪ የታተቶ ፊልም ካሜራ ሴኩሪ ካሜራ ነከበራ ካነ ጅሮ ቶ ጅራተ ኮስ ነመቶ ሮሚቴ ለፈት ገዲና መጣንቴ ልቡ አረችበት አጋንዱ አገረገደ አሜን ኢየሱስ እጅ ጌሳ ገዲበ አሜን እትገረገለ ሜረ ያዱ አርፊንከ ወዱ ትጉያ ሰራስራ ባቱበ ኢላ 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 ወራውም ነቃም ነገራን ከንዲ ቤቆቺሽ ካላሪኤ ኡልፊና ሳገለ ተጋሲሽ አላህ ይርም ወቀ ዮሲ ባራጅራ አይ ጎፍታ ከና ጎታ ከናት የሮኬ ኡምለከ ቀበኛ ከገናርታ namni nama gati olma saayuu deemu waan baay'ee taa'uun gooftaa kana otoo nu danda'ame paakaandi shanuu garagalee galateeffadha mi chigiraan maal isa maal biyya galche mina ta'eera nan galateeffadha nan furame gooli yes yoon too'es an salarraan galwarratti maa galateeffadhu suma maal laa godhan galateeffadhaa mooree gudura hawwaalli duwwaa tafee inni qaata deeme biyyi Fura kete ilma bidi mal gole mal sa talega jenne esati gatte mesha ara mal la ali qamani bekame bakam bekame rufe ani bekudu betu majilu lori nagatu garagale yesu no yawalle sune inni sirrenga sune akuma lugana argine radu akaera yesu du akaera me yesu du akaera gariyai ay na mana zinjed ma indi to ko ha furijetan matat yesu tu agera amen inni sodanne begi hallelujah nu yakuma sodanne salama akube kanera yesu tu agera opole biko opole sego ergan sigaba ya shamante sodati yesu tu agera insane nengene dua kaunana namni natamane yodu yinjirata akasingere yesus namanu kedinduti sirabatuba pentendo sodato me menjerbe me kazera yesus wajin dua kaera idme duti yesus ergade dabeda me yes ananin nandan jawadi sindanda wabolesa sindanda morton sindanda budon wakayo wajindu akate takata tada baragi baya jarri kuna kamiti challitti kajolle kota me erkame shagatte ada lubuda kafa lubum gatu kota me dubbati ay yesara kasino jedan jaratu dhufe humnaan baay'atee nurraa fudhatee deeme reeffa saayina tani malee du'aan kaani jedhaadhaan mata du'e jijjiirsisan isaan takkas jedhe malee hadhaafurri waaqayyoo kan oomatti namne seexanni dhugaa ba'aa jira ameen hin jettu addunyaan otoon jaalatiin eeyya du'aa ka'eera jetti miidiyaan garasii garanaa du'aa ka'eera jedhu eeyya diinni dhugaa yoo kaamsayyuu dhugaan dhugatee namu hin ukkaamame malee hiruma ka'e Oksu yalan Zambora Maryam kahte rette Kobaji bidelet yemigermi Ishi se tanni torba kesa bai ulma waqa gola shine gadwa Maryam kahte rette shitto jefilate bai malkis kamti be agnes gabi ufati widdin shitto widdin mana Maryam je isa gana ke sangal shitticha guya walati gafadattu awal dua basma de mani automation ete hallelujah amen boletila na yenye barbata reni tilfe wango trade bo chatiga inama la peshi Jesus into kamante Jesus ko wadiya sete Jesus mabirera Pedrela Allah ninjuru malan gole sawo refa sawnya tumo mali gole tushirem esalla kamara esalla teretini nali lalla kaya titille shitto tiriba gaba yetu shiyaltu Maryam gere makare
ishewame sagali masal kasuma barte irra kasgara galte rabbuni jette bamte lakka sidira kilajira abi kodu ake barbacha dube jira ke sharge erkan sigaba wake wakedo anur jinala sitte mulla dagala dubarti malal la duwarra ne kuta galasi duakau yesus kallalla bayu petros fa dura isan dubartoota argaa isiniidha utuun lallabinin dun ameen hin jettu laaliga buddeen nyaattee heerumtee deesseetuma duutaan mee warri shamarree duwwaa lalkoo gas hoo duwwoomtes hin lallabde dhugaa tokko hara sheen sheenin kaa sheen itti qaanota taanaan guyyaa tokko qaanofta ol kaas afur rakkaatiin yesuus du'aa keerettee lallabdus godhu si argatu dibamii kee ilaajummaan dibamii kee lallaban walgaatii hundi keessa lamee Zambon man itu agai boci show kasmu gamaju together asfinte dufte Petros Yohanes ihena imboina ingatina Yesus ali barbacha khoba gala manna ke hawali duwana asgala galali mati alati bakate garu salla wajina sadure igi khwar gera Yesus dua khera abdul adil chujule badana man wan sagalatu wali ron ma charchi datto kun dimunda yechu kan mabere derjeres bate petros lugana muruga labagam gabanaku bifi ke gafasenu awalat na mansa gamonni na maru isa kirata waradu angetuna barbatu hakumen kalandura sinejere dua khera jerusalem tinargeto Eye hallelujah Akuma Maria basilite lallabani Yesus wata Erga mota samitu dufete lallabe harramaka Yesusin erga samin lallabe erga wadiya lallabe erga makalaka lallabe erga dubarti lallabde atis du'a kausa lallabta samin lallabe wadiyana wala lallabe oh rajana makateya akajere bamulla balis kasadulfe Kalle tuye tuaskera berabara tanjira tunjira ayal fomegana ayal shadaire ayal nabi sanse sitafamu nekon keriti Yesus tuana kaya majete barasiat dikesa dilwa kau salallam mau salallam tina salbisu salallam amen Allah tidurlah setan dan kedua kali. Haleluya. Ini negara tegak bawa gaya surga. Himone daluno himone du himone. Boleh tiko surga bawa Yesus. Ini negara talanda bawa gaya. Orang tak ingkar nak apa kau tengok. Pun masaya dan negara tefan.